kan uume ka uf nu beeysise ka wol nu beeysise ka ardha walitti nu qabe kan wol argisiise rabbiin galanni haa ga'u. Rabbiin uf nu yaadachiisee wol nu beeysisee wol nu eeysisee deebi'ee wol nu wallaalchisin. Nama tiifamee wol tiisu Rabbi nu haa taasisu. Oromiyaa lafa lafee Oromoo sirratti wal ga'e hayyuun gadaasan hin dhalatin ka dhalatee lafa jirtu. Ardi Oromoo Oromiyaa harmas murraan akka rimaatitti tankaayatte. Harkas murraan akka ulfaatitti tankaayatte. Ka deebitee isin dhalte, kanu dhalte, kana daamaa yaada nurraa hayxe Rabbiin galanni haa ga'u. Kaabaa kibbatti bakka jirtu malatti sagaleen eebbaata halkanii guyyaa isinirra haa naannoytu. Sagaleen hayyu'uu sagaleen aalimaa ta halkanii guyyaa dhaabbattu ta sa'aa sagalitti kaatu ta kudhanitti kaatee mee bilisa baasi jettee ummata kanallee simatu uumeetiin jedhe maraa sima uume odoma hin dhumne bilinsummaa nu argisiisisiin jenne balbalaan nu geette yaa Rabbi ol nu duuchi. Hayyuun kee ka bakka maratti joolleen kan kee ka ati hin du'a jettee a'aa jettu. Xiqqeennaaf tumsan dhabne wallaalaaf tumsan dhabne obsa guddaa qaba. Obsa kana akkanumaa warra itti fufu Rabbi sinaa taasisu. Ta facaatu waan nyaattee gabbattee facaati. Atiitiyyaa uguruu na jalaa hin dhaytu jettee dhiiga irra ijjataa dhiigarra deemaa. Dhiiga qeerroo fi qarree irra deemaa dhiiga hayyootaa irra deemaa wanti obsituuf wallaalaa miti beekomsa keettu haga taree beekomsi kee ammallee haa daraaru. Eebbi yoo alama taate malee hin qabattu. Namni garaa lamaa yoo as keessa jiraatte namni garaa lamaa yoo as keessa jiraatte lammii Oromoon taatu taa'i malee. Namni garaa fayyaa yoo jiraatte wanti nu amma jennu tun lafan buutu laferra buuti takkuu lafaayyuu hin buune eebbiti Oromoo yaa'iin Oromoo nagayaan haa galu. Milkaayaa offolaa ta isin laaltu ta qarsaa laalte haa taatu ta isin waanyitu ugurittuun bahini harki keessan ka wol qabattaniini addaan isin hin bahini ka wallaale Rabbi haa beeysisu ka beeke umrii Rabbi haa tursiisu ka quufe hin beelayin dheettu jalaa bayi ariitu dhaqqabi harka qabi balbalaan nu geette gaafa tokko tanu bichaa jedhe dhiisaa eebba uf keessaa qabdi. Guyyaa qiyaamaan namni hoyii ka diliin duuba hambifte hoyii jiraayyi balbalumaan nagayi malee seensa sin kadhu jedheen Rabbi. Ilalaal balbalumaan nagayi malee seensa sin kadhu jedheen yoo duraa ibidda azaabaa kanarraa onna gara galchi jedheen. Akkuma kunoo nuhu ibidda xalaataa jalaa mee onnu kaasi jennu kan argita. Ishiin waan biraan kadhatin jennaan sin kadhu jedheen ol gara galche lakki amma mee balbalumaan nagahi jedheen nan kadhatin ka waan biraa jedheen Rabbiin sin kadhu waan biraa jedheen balbala ga'ee ol laale lakki eegasiin nageette takkam onna darbi jedheen. Akkas Rabbi nu haa godhu aga toltuuti.
واق نجان نولش نجان نوابلش داي سبب نوالجو أمتا كنا أفا ولا بيسسو أمني كنا تقهاتو رب قرب لسما نوافدو بي كنا كإتك قردا قرست كتن رب أرومو هادبسو أرومو أنت فنفنين كأرومو هاتاتو أمني كنا هابلسو إيرون كنا ولا قبتو قرين كنا ولا قبتو قدان كوها قبل بسم الله دران درسي أمة أرومو كأسباي كألاجرو كأجرو تكاب قدا ديراب دبرتي ربي أستي ولين نغاية سببا أدبل سما أرومو تيف أستي نواغاية مالجن الحمد لله رب العالمين اتعانسي لفتكن لفسين آتي يودر أمة أرومو فتن الله لفتي أرسي يعني اتوامم كتاكنا يونو ديك أولي لفت اتبارة لفت برانجرو كتا كدا لما يوتران كتا جاهوتا أسلا يعني أسرغاني لفسينا قبدو مقار سيثين اللي أسوامم تو أرقيت أرقا إسين أسقيت أمور إسيتي بلسما ربي أمور نوهاقل ربي أرومو بكجرتو ولا بيسس حركة ولا قبتشيس أرومونا مفت أرومونا قبت أرومونا بلت أرومونا جرات دين نسي دقا حسين درانو دقا جلابا دقا حسين دقا كيسالي دقا فايدا قبا بولا فنجاني تتاقلت دين بولا فنجاني تتاقلت أرومون غار هابات أكا غار جلالو بيتين كيسا أرميا كيسا وامو مسانيت أرمو الباتي هاوامم أرمون في بيت كأول لالمو كيسا ديمو اللي ربي أساديبس أسيت أقلت هنقبني كي يأدبلو سما أرموتي أتشقل جئي ربي أف بيسيسي أسيت أديبس أسيت أديبس أرمون هامفت ها قبن ها مفن داري مرا ها صداتا تكيس جرتو ديسي دين كيس جرتو ديسي دين على جرولهم ها صدات مقا أرمو ها صدات كالا جرولهم مقا أرمو تينابول أرمو ناقبت بادية تامفت دانغان تين بكا جرتو تاكبجمت أرمو ناقبت أدي بلسما أرمو هامو أدي بلسما أرمو هامو مرقي كيسا هاتو ديني ها سلبت ديني ها ركت ديني ها دبم ديني ها ركت فيا ها دب إبي إسا يالان أرغتين إبي إسا تيالم تنتين ها هنقت بكيدو ها هنقت أما هنقت ها غرنيا ها جام إجا ها دب لوكا ها دب حركة ها دب إجا ها دب أفانا دب ها هنغو مركو ها تو مركو جيتشون نما لوكان قمني نما حركان قمني نما زرين قمني مركو ها تو ديني مركو ها تو أرومو دراران إساها بلت دراران إساها بلت على من التاقبت كمن جرو هامس كألا جرو هامس تيتين دينا نما كينا أرجين وانيون دينا نما كينا أرجين من هدانا نما كينا أرجين سلبين أرومون أرجين ألفين نمالي سلبين أرومون أرجين أرومونا ألفات بادية ألفات علامة ألفات علتها ألفات ها قبت بلسما تمرسي الرهاتو وقا كما لما فكر لما كان هاتو كما لما فكر لما كان هاتو ها قبن ها مبنو ها هر ها نصداتا دين ها صدات أرنيا كين ها صدات أرنيا أورمو ها صدات أورمونا قبت وانا جاكتاني بلسوما سنينجا بلسوم غلاني كين سم بلسوما هاتو أكسان جدًا جدًا نوفلشا واقعيو نجار أنو بلش نجار نواولش كان نجار نواولش مو ديبسي نجار نواو بلش أمام ماتا سبب خرادي واقعيو نبرا آدبرس تولا نوتي كان بانه ربي نوامل كيس نوتي بلسوم ما رب منابانه
garbummaadhaan irratti qabsaa'uudha. Qabsoo keenya Waaqni fiixanuuf haa baasu. Qabsoo keenya Waaqni fiixanuuf baasu. Gadaan kun gadaa xumura garbummaa haa ta'u. Gadaan kun gadaa bilisummaa haa ta'u. Waaqayyo waliigaltee nuuf haa kennu. Waan Rabbi waliigalee nuuf haa tolu. Waaqayyo wal nu haa jiraachisu. Wal nu haa jaalachiisu. Yoo wal jaalanne waan hundumaa hin arganna. Inoof kallaa. Nuti lagaa fi miti kan qabsoofne, godinaa fi miti, aanaadhaa fi miti, gosaa fi miti kan qabsoofne, Oromoodhaaf qabsaa'aa jira uummanni Oromooti. Uummanni Oromoo dargaggeessi jaartiin, jaarsi, qeerrittiin kan bu'aa jirtuuf, kan du'aa jirtuuf, kan qabsaa'aa jirtuuf bilisummaadha. Yaa Waaqni bilisummaa keenya nu mirkaneessi. Yaa Rabbi bilisummaa keenya nu mirkaneessi. Namni keenya, uummanni keenya har'a buqqa'aa jira. Nama nu buqqisu yaa Rabbi nurraa buqqisi. Oromoon har'a baqachaa jira. Nama nu ari'u, nama nu baqachiisu yaa Rabbi nurraa ari. Yaa Rabbi nurraa ari. Yaa Rabbi mootummaa Oromoon gadi nuu dhaabe. Mootummaa Oromoo gadi nuu dhaabe. Oromoo abbaa biyya isaatii godhe. Oromoo abbaa qabeenya isaatii, abbaa jiruu isaatii godhe. Oromoo abbaa ilma isaatii godhe. Waaqayyo waliigaltee nuuf haa kennu. Gadaan quufa fi gabbina. Kasin jettan tolaadha, tolaan nu haa ga'u. Hamtuun kan nun diinaa haa ga'u. Soree nu haa roobu. Waan rooba keessa jibban nu haa baasu. Tokkummaa keenya haa cimsu. Alaa ol nu haa yaasu. Manaa wal nu haa taasisu. Tokkummaa kanniisaa nuuf haa kennu. Egaa maarree waajjira adda bilisummaa Oromoo eebbifnannee asitti hooggantoota olaanoo wajjin asii wal geenye Waaqayyo nu haa milkeessu. Dhugaaf deemnaa nu haa gargaaru. Dhugaan teenya haa mootu. Dhugaan haa mootu. Dhugaan haa mootu. Nuti lagaan amantaadhaan waliin qoonnu waan annu qoodu Waaqayyo nurraa haa balleessu. Nurraa haa kaasu. Nurraa haa balleessu. Saba keenya kan baddaa gaaratti dhiiga isaanii lolaasu Waaqayyo nurraa isaan haa kaasu. Nurraa isaan haa kaasu. Gadaan gadaa bilisummaa haa taatu. Gootota keenya jiran jajjabeeffachaa, gootota keenya immoo wareegamanii asiin nu ga'anii ofii isaanii dhabamanii nu jiraachisaniif yaadannoo sammuu daqiiqaa tokkoof ol kaanee hundi keenya teessorraa ol kaanee yaadannoo sammuu goonaaf jechuudha. Galatoomaa teessoo keessan irratti nu deebi'a. Kabajamoo abbootii gadaa Oromoo, kabajamoo abbootii amantaa Oromoo, kabajamoo haawwan siinqee, kabajamoo qeerroof qarree bilisummaa Oromoo, kabajamoo ummata bal'aa Oromoo, baga guyyaa saaqinsaa waajjira adda bilisummaa Oromoo godina Arsiitiin isin ga'een jedha. Baga gammannee, baga gammaddan. Egaa saaqinsa waajjira guyyaa har'aa kanarratti kan nu yaadachiisu bara 1991 addi bilisummaa Oromoo qabsoo wareegama gurguddaa fi aarsaa guddaa itti kafale keessa darbee lubbuu gootota hedduu itti dhabee, lubbuu shamarran hedduu itti dhabee, lubbuu qeerroo hedduu itti dhabee, lubbuu hayyootaa fi beektota hedduu itti dhabee, qabeenyaa hedduu itti dhabee, lafa isaa itti dhabee wareegama gurguddaadhaan bara 1991 dura waajjira isaa fuullee kanatti argamu saaqachuudhaan hojii qabsoo isaa karaa nagaa qindeeffachaa osoo jiru shiraa fi dabaan dhiibbamee mootummaa TPLFin qabsoo isaa keessaa duubatti deebi'ee qabsoo hidhannootti deebi'uuf dirqamee jechuudha. Qabsoo hidhannootti deebi'uuf yommuu dirqamu qabsoon karaa nagaa cufamee jennaan qabsoon hidhannoo akka itti fufuu fi mirga ummata Oromoo kabachiisuuf, mirga dhala namaa kabachiisuuf, mirga dimokiraasii kabachiisuuf, akkasumas mirga saboota biroo cunqurfamoo kanneen ta'an kabachiisuuf jecha qabsoo hidhannoo isaatti deebi'e. Kan itti deebise karaan nagaa cufamuu isaati.
shirri xaxamuu isaati, dabni xaxamuu isaati. Ilmaan Oromoo adanfamuu, hidhamuu, ajjeefamuu, shamarran gudeedamuu, harmi isaanii cituun, haalonni adda addaa shirri dabaa irratti hojjechuudhaan adda bilisummaa Oromoo raawwate jechuudhaan gochoonni irratti raawwataman shira kana daba kana kaasuuf jecha dirqamee mukatti deebi'e malee qabsoo kana fuudhee wareegamatti baay'ee kana diinaaf kennuuf yookaan alagaaf kennuuf akeekkateetii miti jechuudha. Har'a yennaa waajjira adda bilisummaa Oromoodhaa bakka kanatti saannu injifannoo gaafa sanaa nu yaadachiisaa jechuudha. Gootota gaaf sana waajjira kana dhaabbatanii saaqan nu yaadachiisaa jechuudha. Ummata gaaf sana har'a hin jirre kan gara fuula Rabbiitti deeman kan wareegama gurguddaa mana hidhaa keessatti wareegaman kan qabsoo irratti wareegaman kan gaaf sana waajjira kan saaqan yaadannaa jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo qabsoo adda bilisummaa Oromoo godhu keessatti kan wareegama hin baafne hin jiru. Egaa adda bilisummaa Oromoo yennaa biyyatti deebi'u waajjira isaa muummee waajjira Finfinnee Gullalleetti argamurraa gad gara godinaatti hanga aanaatti aanarraa gara gandaatti banachuudhaaf akeekkatee kan gale akkasumatti danqaalee fi daba hedduu keessa qaxxaamuree aanotaa fi godinoota Oromiyaa fi godinoota kibba bahaa keessatti illee waajjira isaa saaqachaa jira. Waajjira isaa yennaa saaqatu waajjiroonni duraan keessaa bahe akka deebi'uuf jecha waliigaltee mootummaa waliigalaniif akka sanitti akka deebi'u ajajamee muummee waajjira Gullallee deebi'u kanneen biroo akka hin deebine immoo shirriif dabni nu dhoowwate jechuudha. Waajjira keenya fuullee kanatti argamu kan adda bilisummaa godina Arsii irratti banamu gaafachuudhaaf waggaa tokko guutuu mana mootummaatti kantiibaa magaalaa Asallaa deddeebi'aa turre garuu ammoo mariidhaan xumurana kan nuun jedhu abdiidhaan nu kaa'ani nutis obsa qabaannee gara biraatti deemuu dhiifnee eeggachaa turre haala qabsoo keenyaa qindeeffachuuf jecha gaafa xalayaan eeyyamaa yookaan ragaan nu harka gahu waajjiroota keenya godinarraa gara aanaatti aanarraa gara gandaatti diriirfachuutti argamna. Eebbaa waajjira kanarratti baga nagaan argamtanii baga gammaddan. Waajjirri kun aarsaa gurguddaadhaan kan baname, wareegama gurguddaadhaan kan baname, shiraaf daba dura dhaabbachuudhaan kan baname. Waajjirri kun banamuudhaaf deeggarsa mootummaarraa arganneetii miti, deeggarsa NGO irraa arganneetii miti. Waajjira kana kan bane uummata Oromoo harka isaa qalleessa ta'e abbaan qabeenyaa nama murtaa'e nama tokko lama lakkaa'an malee kan nu cinaa dhaabbatee iyyuu hin jiru jechuudha. Isaanis adda bilisummaa Oromoo jibbanii osoo hin taane doorsisa irra jirutu akka isaan qaama dhaaba isaanii hin gargaare taasise jennee amanna. Kanaaf akka isaan hin sodaannellee asumaan dhaammanna. Kana kan bane uummata Oromoo aanaa godina Arsii keessa jiran cufti qooda isaan irraa eeggamu adda bilisummaa Oromoo deebifnee hundee isaa asitti gad fageessinee dhaamna akka inni hin baanetti gad fageessinee dhaamna jechuudhaan wareegama gurguddaa fudhatanii bakka bu'oonni ABO'dhaa aanoota godina Arsii lixaa keessa Arsii bahaa keessa jiranii fi Arsii lixaa keessa jiranis deeggara isaanirraa eeggamu gochuudhaan waajjira kanaa fi sirna eebba guyyaa har'aa kanatti miidhagsanii argamanii naagaatoofadhaame. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Egaa fuulduree keenyatti waan dhufuuf deemnu akka qophoonu jechaa gama hooggana olaanaa miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an jaaljabeessaa gabbisaatiitti isin dabarsa. Galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa horaa bulaa. Keessummaa kabajaa nu guddaa amma asii qabnu Jaal Toleeraa Adabaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef kabajaaf ulfinaan Jaal Toleeraa hafeera. Nagaa jirtu baga Rabbiin qaamaan akka wal agarru nu taasisen jedha. Ani jaalli koollee naannoo kanatti deddeebi'aa ture. Ani jalqabaaf Awaashiin ce'ee asitti argama. Rabbiin hiree kana naa kennuu isaatiif guddoon galatoonfadha. Waan tokkummaa sanaan alatti immoo waa'ee filannoo. Isa dura garuu
komiidhaan jalqabuun illee gaarii miti nan komadha naannoo kana. Gandi hogganoota keenya olaanoo wareegama eenyuyyuu hin baasne baasan bakka itti dhalatan, bakka itti jiraatan, bakka itti qabsaa'an keessatti haala akkasiitiin wal arguuf kan nu dirqisiise dhiibbaa adda bilisummaa Oromoo irra jiru akka ta'u akka nuuf beektan. Isa kanammoo qabsoodhaan obsaan hannu irra aanu ta'uusaa akka nu beektan hin beeksisuu barbaada. Silaa gandi Kinfa Mikaa'el gandi yookiin immoo godinaan Magarsaa Barii galli guutamaa Hawaas Nadhii Gammadaa Ahmad Bulaa yookaan immoo Goota Bobbaas bakka akkasiitti wal ga'a miti. Kanarra bal'aa kanarra bareedaatti wal ga'uu qaba ture. Dhiibbaadha. Kanammoo qabsoo keenya isa kana caaluyyuu irra aannee as geenye isa fuulduratti immoo kana caalaa bal'ifannee akka wal arginu abdiin qaba. Abdiin keenya immoo rabbiin gaditti immoo uummata Oromooti. Gara ijoo dubbii kootti yoon deebi'e yeroo ammaa kana uummanni Oromoo bakka maraa waa'ee tokkummaa haasaa. Tokkummaa Oromoo, tokkummaan jaarmoota Oromoo mul'atee uummanni Oromoo sagalee isaa kan barbaaduuf kennatee akeeka isaa isa maayii yookiin galii isaa dhaqqabuudhaaf akkasitti karoorfatee tokkummaa iyyaafata. Tokkummaa kanarraa addi bilisummaa Oromoo sodaan qabu. Tokkummaa kanaafis addi bilisummaa Oromoo haaraa miti. Tokkummaa yoggaa jedhamu addi bilisummaa Oromoo afaaniin qofa miti wareegamaan argamsiisaas gahe. Tokkummaa kaayyoo, tokkummaa Oromummaa. Ebla 15 yaadattu natti fakkaata hundi keessanuu guyyaa goototaa jennee yaadanna. Nuti akka adda bilisummaa Oromootti kan aadeeffanne keessaa tokko ebla 15 guyyaa goototaa jennee yaadachuudha. Guyyaa goototaa jennee kan yaadannuuf guyyaa tokkummaan uummata Oromoo bifa kamiinuu sharafamuun qabdu jedhamee hogganoonni olaanaa fi miseensonni gameeyyii boolla tokko keessatti itti awwaalaman wareegamanii boolla tokko keessatti awwaalamanidha. Jarreen sana hoggaa yaadannu amantii gargariin qoondu jedhamanii wareegamuu isaanii qofa miti namoota akkamiitu keessa ture isa jedhu wal cinaa wal bira waliin ilaalleeti. Achi keessa Hararge keessa ture, Baalee Arsii keessa ture, Wallagga keessa ture, Shawaatu keessa ture. Tokkummaa keenyaaf bu'uura kan nu taasisan jarroonni kun wareegamni isaanii gaafas wareegamni isaan amantiidhaan naannoodhaan adda hin baanu jedhanii kaffalan tokkummaa keenyaa har'aatiif bu'uura. Sanaaf tokkummaa jenna nuti. Tokkummaa kanaaf wareegama waan itti baasneef tokkummaa jenna malee bu'aa siyaasaa yerootiif jennee miti kana nuu beekaa. Naannoon hin qoodamnu amantiidhaan hin qoodamnu gaa jennus akkasuma dhugaa irratti dhaabanneeti malee ammas dantaa siyaasaaf yookiin immoo uummata dura dhaabbannee afaan mi'eeffannee ittaasofnee bira darbuuf miti. Amantii naannoon gargar gaa hin baanu jennu hambiraa dhiisaatii an naannoo kanaan isinii kaasa. Kinfa Mikaa'el musliiman turre waggaa qabsoo adda bilisummaa Oromootti makamu hanga wareekamutti. Goota Bobbaas yookiin immoo Guutamaa Hawaas yookiin Nadhii Gammadaa waliin waggaa hiriiru amantii tokko qabaatanii miti jaroonni kun. Magarsaa Bariis waggaa qabsoo adda bilisummaa Oromootti makamu yookiin immoo uummata Oromoof hin qabsaa'a jedhee
Oggaa bosona seenu musliima waliin hin qabsaa'u jedhee miti. Nuti tokko amantii oromummaadhaan qabsoofna. Amantii gargar nu baasnu jedhaniitu. Kanaafuu hunda caalaa naannoon kun kan akkasiitiif fakkeenya. Isa kana irratti hundaanii gargar nu qooduuf hedduu tattaafatame. Ammas ta'ee duraanis kun garuu seenaa akkasii duubbeedhaan waan qabuufi nuti jabeessinee tokkummaa keenyatti ciccinee fuulduratti tarkaanfachuu qabna jenna. Kanaanis uummanni naannoo kanaa godinaa kanaa akkuma kanaan dura nun qaanessine fuula durattis nun qaanessu abdii guutuu irraa qabnaa jechaadha. Dhuguma uummanni Oromoo dhiibbaa hedduu keessa darbee qabsaa'ee as gaheera. As ga'uu keessatti wareegama kana hin jedhamne kafaleera. Lubbuudhaanis, qaamaanis, qabeenyaanis waan hundaan baasee as gaheera. Galmi isaa immoo fuuldura isaa jira. Hin geenye. Bakka sana ga'uu kanaafi tokkummaan keenya barbaachisaadha kan jennuufi kana jabeeffachuu qabna. Kana bakka galma keenyaa ga'uuf immoo maal gochuutu nurraa eegamaadha. Warri har'a lubbuun jirru har'a mootummaa kana dura kan dhaabbannu yookiin immoo kan dorgommii seennu irree keenya abdannee yookiin immoo humnaan irra deemnee mo'annasa jedhuun osoo hin taane yaadaan injifannee haqa qabannee haqa keenya irratti sagalee keenyaan injifachuu qabna jennee deemaa jirra. Sagalee keenya kanammoo bakka barbaachisuun ga'uudhaaf ulaagaa duraan guuttachuu qabnutu jira. Sadarkaa duratti waraqaa eenyummaa baafadhaa. Warri hin qabne baafadhaa. Warri haaromfachuun isin barbaachisus haaromfadhaa. Isa qawween keenya, isa humni keenya. Isa irratti hundoofnee waraqaa ittiin filannu baafanneetu kan barbaannu, kan nu bulchuu danda'a, nu dursuu danda'a jennu akka filannu qophii barbaachisu akka gootan dhaamuu barbaada. Kan biraa uummanni Oromoo jijjiirraa bu'uuraaf qabsaa'e malee nama namaan jijjiiruudhaaf miti. Boris nama namaaf jijjiiruudhaaf hin soso'inaa. Boris nama jijjiirama jireenya keenya irratti jijjiirama nuu fiduu danda'u irratti xiyyeeffachuu qabna. Kana kan gochuu dandeenyu immoo yoo sirna jijjiiruu dandeenye qofa. Uummanni Oromoo jijjiirama har'a jedhamaa jiru kana hoggaa argamsiisuudhaaf fincilaa ture keessatti keessumaayyuu murna hawaasaa inni bal'aa qeerroof qarreen yeroo fincilaa turan keessatti maal gaafachaa turan sana dagachuu hin qabnu. Qeerroon barcuma barbaacha manaan baane yookiin yuunivarsiitii keessa kan inni barnoota dhaabee hiriiraa ture barcuma barbaachaaf hin turre, lafa barbaachaaf hin turre, maallaqa barbaachaaf hin turre. Akka mataattis namuu mataa isaatiif hin qabsoofne uummata Oromoof qabsooftan hundi keessanu har'a uummanni keessan bakka inni jiru yaadadhaa. Har'as taanaan jijjiiramni inni arge hin jiru. Har'as buqqaafamaa jira lafa isaarraa. Har'as saamamaa jira. Har'as uggura garagaraatu irra kaa'amaa jira. Doorsifamaa jira mana keessatti. Har'as silaa biyya seerri jiru keessatti ani ABO'dha jechuun hiisisuun qabu ture. Har'as namni mallattoo ABO ofirratti maxxansuu qofan kan hidhaman hedduudha. Seerri olaantummaa seeraa hin jiru jechaadha. Kanaaf akkas ta'e malee mallattoon jaarmaa seeraan beekamuu kan hiisisuu
kan gaafachiisu ta'uun qabu ture. Ani itti gaafatamuu qabu isa gaafatu sana ta'uu qaba ture. Kanaafi fuuldurri keenya ifaadha. Kan ifaa taasisus immoo numa mataa keenya. Kan biraa miti sanarratti wal gorfannee, wal cimsinee, wal tokkoomsinee galii keenya ga'uudhaaf tokkummaadhaan hakaanu tokkummaa humna ta'uusaa kanaan duras agarsiistaniitu harka qullaa meeshaa dura dhaabbattanii ummanni humna ta'uu agarsiistaniitu ammas taanaan biyya kanarratti humni rabbii gadii yoo jiraate ummata bal'aadhaa jabaadhaa haa jabaannu injifannoon ummata Oromoof hin jedhaa nagaa ta'a. Tole galatooma dursa adda bilisummaa Oromoo haa jiraatu. Adda bilisummaa Oromoo haa jiraatu. ABO'n gaachana qabsoo saba Oromooti. ABO'n gaachana qabsoo saba Oromooti. ABO'n wabii nageenyaati. ABO'n wabii nageenyaati. ABO'n wabii biyya kanaati. Tole baga nu jiraattan itti aansuun hoogganoota koree hojii raawwachiiftuu yookaan qaama hooggana olaanaa adda bilisummaa Oromoo miseensota shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaaltoleeraa adabaa akkasumas miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa jaarmayaaf siyaasaa adda bilisummaa Oromoo jaljabeessaa gabbisaa akkasumas jaallan hoogganoota miseensota gumii sabaa ABO qondaalotaa fi keessummoota bakka kanatti nu biratti argamtan qeerroof qarree akkasumas abbootii amantaa hunda keessanuu jaallan godinoota bakka birarraa guyyaa eebbaa kan argamtan baga nagaan walitti dhufne baga hiree kana waliin arganne isiniin ja'a. Itti aansuun hedduu isinitti hin dheeradhu. Carraan kun dhaaba keenya adda bilisummaa Oromootii fi ummata keenya hundaaf carraa gaarii hiree kanatti fayyadamnee hiree hegeree fuula duraa saba Oromoo biyya teenya Oromiyaa akkasumas kan wareegamtoota keenyaa faajjii bilisummaa ittiin mirkaneessinuu fi ittiin dhugoomsinu waan ta'eef hiree kanatti akka fayyadamnu yaamicha isinii gochuu barbaada. Kanatti aansuun gara tokkoon carraa gaarii yoo argannes karaa biraatiin ammallee ji'a kana wanni dukkanaa itti jirtii jetti manguddoon Oromoo akkanumaami. Ji'a kana keessatti ammallee dukkana waaraa wahii garra. Nuti abbaa biyyaati. Nuti haqa qabna. ABO'n wareegama kafalletti saalfiin qabna. Qaanyaa tokko hin qabnu jechuudha. Eenyulleef mataa gadi hin qaban. Garuu wanni isin hubattan adda bilisummaa Oromoo jechuun isin uummata Oromooti. Keessaahuu qe'een tun Asallaa jechuun qe'ee goototaati. Qe'ee abbaa qabsoo kanaati. Qe'ee jaalnadhii gammadaati. Qe'ee jaalguutama hawaasa. Qe'ee gootowwan arra lafeen isaanii lafa addaataa jirtuuti. Qe'ee kanarratti ar'umaayyuu waan biraa hafnaan osoo qeerroo 60 miliyoonaan qabnu osoo dargaggeessa akkana jiru kabor biyya dhaalu kabajaa biyya kanaa tiksu qabnu jarano qaanyaan kanaa olii jirtu hin jirti jenneeyyaan. ABO jechuun sikkoomandu. ABO jechuun saba Oromooti. ABO jechuun nuyi. Kanaaf ABO'n gadaamessa keenya dhiigaa lafee keenya jechuudha. Dhiigaa lafee keenya. Nu adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo sharshaartoota karaa keessaatiimi. Adda bilisummaa Oromoo dhiigaa lafee keenya asxaa kana itti ta'e. Asxaa kan nuti hafti ilmaan jaalguutamaa hawaasa. Nuti hafti ilmaan jaalnadhii gammadarraa hafe. Kanaaf sobaan ABO'n ta'an
qullaa itti deemnee injijiin itti nu nyaatte, injiraan itti nu nyaate. Bara 1997 gaafa dhiibamnee biyya kanaa baanu shamarran keenya qullaa akka dhalatan nafni saalaa isaanii kan mul'atu bineensa fakkaannee cabsinee osoo madoon teenya gartee awwaalcha dhabdee karaa Sumaalee keessatti nurraa haftu cabsinee qabsoo har'a namni ittiin dhaadatu Oromummaa har'a namni ittiin faashina godhee borsaa fudhatee ittiin galee hudduu duubatti nu dhiibanii ittiin ABO jedhanii ittiin wallisan kana lafee wareegama jaallan keenya har'allee simbiratu bishaan keessaa dhugaa jira gammoojjii keessatti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baga jiraan, bagan dhabamin, baga ka hudduu dubataa illeen maqaa keenyaaf alaabaa keenyaan dhiiga gootota keenyaatiin isaan faarsaa ittiin fiigaa jiraate. Kophee dhabnee faanallee deemnu akka bakka biraa makiinaa kopraa fi wanni illee deemuu baannu haqa qabna dhugaa qabnaa jechuudha. Ittiin saalfannu. Kanaaf maqaa keenya immoo dabarsinee eenyullee hin kenninu. Morma itti nu kutan malee. Morma itti nu kutan malee abadan. Dhaaba keenyallee waa dhaamna waa jennaa jechuudha. Infalmannallee haga dhuma. Nuu miti seenaa Mr. Mandeellaan faa dalagnee dabruu barbaanna biyya kanarratti. Ummanni keenya dhaloonni keenya kana nu hubachuu qaba. Jarano biyya kanaaf jecha biyyee tanaaf jecha jiruu keenya dhabne hiree teenya dhabne carraa keenya dhabne arrallee immoo hudduu dubatti dhiibamne jiraachuun barbaannu kana warri abjuu ta'ee hafa kana hubadha. Qe'ee teenya irratti galma nu dhoorganii mana hantuutaa keessatti asitti wanni nu qabanii jechuudha. Maal biyya kanarraan dhalanneen qeerroo namni faarsu wallaalle qeerroo ABO faarsina kana booda. Fishka ABO afuufna kana booda abba jaalatte abba jibbita gurra addaan qabiiti nu dhagaye. Kanaaf wanni feete yoo buute yoo kana boodaan if beeksisu sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kaayyoo bulchiinsa biyya kana egeree borii ittiin bulchuuf ummata keenyaaf ibsinu keessatti wanni feete buute nagaa biyyaan jeeqnu nuti immoo kabajaan adda bilisummaa Oromoo biyya kanaaf jecha gumaache kabajamuu qabaa jechuudha. Eenyu biralletti. Qeerroolleen kana kabachiisuu qabdan. Hoomaa biyya kana karaa ispaaltii irratti dhiigni keessan jigee namni namuu fuudhee gartee kiiloo 4 fi wanni itti naqeessini malee kijiba namuu kiiloo 4 fi hin seen. Kabajaan dhaloota kanaa eegamuu qaba. Qeerroo san namni dhalche adda bilisummaa Oromooti. Kijiba wanni amma haasa'an kun mara. Qeerroo nu dhalche. Eessa jira waggaa 27 wayyaaneen dhiigaa fi ijoollee teenya bar nama keenya gaara Huseen Bunee gubbatti naannoo Ginnir gubbatti harka mukarra keessa qottoon irraa cirtee jechuudha. Jamaal Haji Abdul Qaadir ganama ofaa itti dhabne. Beektota addi bilisummaa Oromoo qabu addeessaa gadaafaa itti dhabnee bar jaran. Addeessaa gadaafaa itti dhabnee bar. Ilmaan barate ija teessan qaroo keessan jaalna dhiiga mataafaa itti dhabnee bar. Eessa jiran gaafas garamii dhufan. Kana yoo jiru nama dhiibuu barbaadeetiime waa garaa nu jira dhiiga garatti nu ititee jira. Ititni dhiigaa kun isinitti haa dhagamu. Yoo dhugaan kun jallate yoo ABO'n arrallee dhiibamee bakka kaleessatti nu deebisan Oromoon hin baddi Oromiyaan hin baddi tana nuti isiniin jedhe borilleef qabadda. Warra immoo nu dhiibuu barbaadulleen rabbiin isin qabne yoo dhugaa ka beeytan taate beeytan natti hin fakkaatu. Arraba mummuxatina. Ija nutti hin babaasina. Nu ilmaan sodaachisanii miti. Nu sodaachisina. Ifii nu dhiibdanii rakkoo bor dhalatuuf isintu itti gaafatama. Kana homaa sodaannee isinitti ni. Kana boodaan nuti addi bilisummaa Oromoo qe'ee teenya irratti haram aleeka. Nuti nama galfata dhiiga nadhii jaalgammadaa nyaate. Nuti nama lafee jaalguutamaa hawaas gane. Nuti lafee gootowwanii warra gane. Wanni feete yoo buute galma akka eenyu kennanitti nu kennanii ummata keenya kumaatamaan miliyoonaan baafne galma keessatti dhaadanna malee mana hantuutaa keessatti kana booda abadan walga'iin goonu. Istaadiyeemiin isin gartan kun sabbata ummata keenyaati. Eessaa fidan? Gibira ummata keenyaati. Qabeenya ummata keenyaati.
eessaa nu jaaran isaantu fidee nu jaaran qeerroon dhaloonni keenya isaanu bilisoomne qabsoon nu goone dhiigni nu buufne isaanu nama godhee barjaran maal nu dhiiban isaan eenyutanii nu dhiiban biyya dhiira taane nu fincaan diqaalaatii miti abbaa qulqulluun dhalan makaan qabna abbaan feetee as keessa jiraates adda bilisummaa Oromoo ta'ee andachaas roobaattu sitti gurra kee addaan baafadhu dhagaye nu sodaachisin nu warra sodaatan malee warra nama sodaatuun kana boodaan qe'ee ganda keenyaa qe'ee goototaa qe'ee jaalnadhii gammada irratti nu doorsisuun isiniif katmi kanaaf kibbi bahaa guutuun abbaan nuyi ABO'n nuyi kijiba waan namni haasa'u gurra kanaan hin dhageenyu fiiskaa tokkoon ummata keenyaa jira fiiskaa tokkoon ummata keenyaa jira ajayni keenya fiiskaan tokkichi gindhiirri irraa kaasee harree koloroo irraa kaasee finfinnee dhaqaba walgayni galmi keenya guddichi waajjira hayyuu duree adda bilisummaa Oromooti harree koloroo irraa kaasee fiiskaan keenya harree koloroo irraa xiixu gullalleetti iyyaa jechu abadan nutu callisee dhugaa qaba namuu nu keessa fiiga akka barbaade kophee miilaan nurra deema inni iyyansa isaanii ol dandeettii itti qabna isaanii ol muuxannoo qabna kanaaf maqaa keenyaan daldaluun tokkummaa yoo taate nu laalu sun hoogganoota keenya laal tokkummaa kijibaan barbaannu dhiiga keenyaan na dhiiga mataa if dura qabanii jaalguutamaa if dura qabanii nu bar aduu guyyaa tokkichaa jaallan keenya namni 45 qilee tokkotti nurraa dhumee bar warra fincaan dhugee irraa fennu keessa jira kuno saartuu faas keessa jira saartuu fagaa jaalguutamaa nawas nu bira laga xaballatti nyaatame annama keessa jiru nama jaalguutamaa was harkaan qabee baase kararraa isinitti dhufaan jiru sikkoo mandorraa dhale Oromoo immoo gosaaf qabsoon goon eenyu kan nu doorsisuu barbaada kuno saartuun har'a isin keessa jirti warra jaalguutamaa wasirraa laga xaballaa nama 45 keessa namni 41 qilee tokkotti maraa calii ta'e namni 4 qoftiin bahe fincaan dhugani bar jaranu haqa qabnu isinitti himne malee hannaaf mana namaa seenne akkanan taane bar annama rasaasni jaha ol qaama kiyya keessa jiru mana namaa seenne hate akkana ta'e hundi isaa dhiigaa fi lafee nama keenyaatiin dhiiga keenyaan borsaa guurratanii oriyaan jechuudha osoo garuu callisaa jira jaranu ABO balleessinatti fillee dhabamuu ta'an sheenaa taabor naa qabadda sheenaata jaalguutamaa wastu maalde ijoolleen horiinaa waan ani isinii dhaamu gara ummata keessanii keessatti boolla qotadhaa jennu dhaame jechuudha bara 1994 guyyaa 12 seminaara fudhanne gaaf 13 lolli nutti ta'e lafee asichittu isatti nu biraa fe nu dhiigetti tan nu keessa jiraaban jaran ka qabeenya qabdan qabeenya biraan qabnu kaayoo takkitti harkaa qabnu ol kaa ilmaan sikkoomanto ilmaan Oromoo ol kaa nu waliin dhaabadda waan qabdan gumaacha diinaafuu diinni humnaan irreen nurraa jiraate kanaaf nu cinaa dhaabbadda dhaaba kana jabeessa humnatti nu jijjiira abdiin keenya isin malee rabbi malee homaan qabna isiniif akkana ta'an yookaan hireen keenya hiree baqaatta ilmaan keenya baharatti dhumuun nu mudatu ta'a saree ta'uu teenya qabeenyi qabnu kun qabeenya saree ta'uu ta'a kabajaa abbatti ifitti godhu eenyulleen humnaan nu dhiibee jiraachuu hin danda'u biyya kanarratti saba tokkollee tuquun barbaannu akka adda bilisummaa Oromootti kaayoo keenya keessallee hin jiru kabajaa sabaaf sablammootaa qabna ammoo akka nurratti dhiichisan gurra kanaan abadan hin ayyamu kanallee hubadda hin ayyamu nuti ABO ar'allee borillee nu beeka kan dhagayinillee dhagaya abadan dhugaa tana himne bakka nutti oolte sana bullee dhumna malee ummata keenyan gurguru biyya teenyan gurguru haqarraan dam achuma dhaabanneet wareegama kalee kafalle kamuu kafallaa jechu ka siyaasaa kafal ulfaadhaa galatooma isin jaaladhaa waliin jirraa nu jabeessaa galatooma